ijoolleen keenya biyya arabaa keessanii dhiiraa fi biidhaan jaalattanii osoo guyyaa tokko jakeetiin hin argin bolee dhaabbadhu na eegi jetteeni dhaabbatee si eegu ani hin beeku akkuma itti sammuun keessan yaadu akkuma itti si yaaddan eessuma akkasin dhalattan sammuma akkamii rabbi akkasinii kenne waan dhibichaa naa beeku gudii riyaan koo taate akka tokkoo keerra ga'uun barbaadu akkasirraa hin geenyeef garuu sammuu kee banii dhaggeeffadhu inni har'a kanarra ishintala kanarra ga'e boru sirra singaa ijoollee maaluma yoo taatan akkanatti of gattanii dhiira eenyummaa isaa hin beekne bolee dhaabbadhu na eegettanii warqii birrii boorsaa silkii qabeenya waggaa meeqa biyya arabaatti dadhabdan akkamitti gadheen guyyaa tokkotti isin zaraftee isin irraa baddi riyaa koo kana waggaa 5 ol erga wal barreen talitti kana faana garuu icciitii isa kana natti mattee hin beektu eenyutu si eegan jedheen obboleessa koo hangafa kootu na eeganaan jette ergaachi geessee garuu garatti baafattu garatti dubbattu wallaallan dhuftee kana natti odeeffatti jechuudha guyyaa 3 mana halgaa ishii faana buleeti gaafa ishii gara warra kootiin deema jettee manuma halgaa sana keessatti mi'a ishii dhiistee mana mataa deemtu waan ishii godhee bade dhaggeeffadha. Nagaa waaqayyo siif haa ta'u siin jedha koodee koo maallatti dubbataa isin hin galu isin jedheen isin itti haasa'aa jira akka irraa barattuuf of wallaaltu hundi kee jechuudha. Waggaa dheeraa wajjin ture tokkotu ture innis maal seete guyyaa kaleessatti guyyaa dheengaddaa wajjin hin turre har'a mataa koo sirreeffadheen gara maatii kootitti deema jedhee waan hin jedhu gara mana mataa deemee yeroo nani dhufu mini konjiru wii gadaanaallee boorsaan harkattanii qabadhu jiru bilbila tokkitti qabadhee bahe tokkitti hin harkattafee reeffumaata naa kenni kaadhoo koo waan hin godhuun qabu waan jedhu waan hin dubbadhu dhabes tinittaa jira. Dhageessaniittu wanta baay'atu jira garuu hunda isaas hin dhageessisuu hin barbaadu. yaa ijoollee keenya yaa shamarran keenya daraa rabbii waaqan isin qabe of eeggannoo guddaa taasisaa of eeggannoo guddaa taasisaa dhiira guyyaa tokko ija keessaniin hin argineen bolee dhaabuu na eegin jedhinaan maal hojoo salphattanii nun salphisina hedduu keetu kanaa jira inni si gaggeesse dhaabbatee si haa eegu haati kee abbaan kee dhaabbattee si haa eeddu qobaan dhalanne bineensa miti isin bineensu ilmoo fira qaba kinoo kana kenge dhumni shamarran biyya arabaa kana jechuudha. Dhugaa rabbiitifu nadheen ta'uu koo ofitti jibbee jechuudha. Yoom akka qarabnu, yoom akka barannu, yoom akka waa xiyyeeffannee yaannu boruu keenya maaltu akka nu mudatu yoom akka barannu naaf hin galu jechuudha. Egaa akkuma dhageessan obboleettii teenyarraa jechuudha. Hiriyaan ishee jaalallee waggaa dheeraa biyya namaa keessa teessee jaalachaa turte tokkoon walitti dhuftee booletti na eegi jetteenii booletti eegee guyyaa 3 mana algaa bulchee achirraan isheen mana dabbasaa deemnan tokkofachuu deemnan dabbasaa achi yoo deebitu waan isheen qabdu hunda bilbila malee harkaa hin qabdu jechuudha. Mee kana ilaala ijoollee keenya yoomuma of bartu. Ashamaa harka fuudhe jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota inaantube nagaa koo hin daganne garuu baay'ee na gube jechuudha. Sababni isaa humna ishee dafqa ishee haala kanaan yeroo ammaa yeroo tole kanaan yeroo dhiirri birrumaaf qofa namatti dhiyaatu maallaqaaf qofa namatti dhiyaatu kana shamarran keenya barachuun dhabuun isaa hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Har'as tokko hin boo'a, borus tokko hin boo'a, iftaanis tokko hin boo'a. Erga walirraa hin baranne maalinni bu'aan keenya? Erga namni tokko yoo boo'u argine anis boru kanatu na eeggata nama kanarraa of qusachuun qaba erga hin jenne maalidha bu'aan keenya? Dhugaa dubbachuuf hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Har'a isa dhiisi, isa badhee isa hurufaa wal baratan dhiisatoo dhugaan isiniin jedha abbaan manaa ofii haadha manaa isaa kaadaa jira ganaa jira jechuudha. Isin akkamitti nama onlaayiniidhaan barattan tokko akkanatti kabajaa keessan ofirraa fuutanii maallaqa keessan humna keessan waggaa meeqa itti xaartan dhabdanii harka qullaatti kan sin hambisu guyyaa takkittiitti jechuudha.
Osoo maatii kee ta'e maatiin kiyya na nyaatanii akkana aasi nyaatan maatiin keessi guddisanii. Hani ati durriyyee gandaa kan kara deemaa humna kee nyaachistuuf maali? Haga san osoo waan gaariidhaan hojjette osoo hiyyeessan gargaarsiin jedhanii doolchee takka kennitu jechuudha. Warreen kana hojjettan jechuudha. Waaqayyoon libboonaa isiniif haa kennu. Dhugaa shamarran takkaa lama jecha shamarran mana arabaa hojjettu hunduma jechuudha kan maqaan badaa jiru jechuudha. Maalin jedhe ani kan sammuu hin qabne dhugaa. Dhugaa dubbachuuf hedduu nama aarsa. Egaa waaqayyoon laphee isinii haa kennu dhugaa. Shamarran akkasii laphee isinii haa kennu. Laphee isiniif haa kennu. Laphee waan itti boruuf yaaddanii tokko isiniif haa kennu. Akkamitti maali maatii ishiitti galtee maatii jalqaba maatiitu caalamu nama ormaatti caalamee yaa waaqayyo. Maatii ishii bira geesse achi deemtee yoo dhufe seeran samaanaa godhatee haadha manaa godhachuu yoo barbaade seeraan dhufee haadha manaa godhata malee booletti ishii eegee ishii faana bulee guyyaa 3 saniin booda jechuudha. Ishii zarafee biraa deemu jechuudha. Waan ishii qabdu hundarraa fixe. Waggaa meeqa kan ishii biyya ormaatti gubattee uffata wanni ishii hafkaa tokkichi hin jiru jechuudha gaafa biyya ormaatti galan. Waan baay'ee haadha kiyya abbaa kiyya jechuu jira waan baay'ee jira. Kana hunda taate amma hoo akkam taati?